Akkam jirtu maatiiwwan Qubeeacademy galanni waaqayyoof haa ta'u ani nagaa kooti fayyisaadha Qubeeacademy irraati kun Qubeeacademy irraati kan isin dhiyaatu barumsa chemistry kutaa 12ffaa video kan irratti unit haaraa walitti ilaalla unit 2 electrochemistry kan jedhu jechuudha. So isa walitti ilaalla jechuudha. Partii kana irratti partii tokkoffaadha kan nuti walitti ilaallu asirratti oxidation and reaction kan jedhu oxidation reduction reaction kan jedhu walitti ilaalla jechuudha. So otoo mata duree isa kitaaba keessatti jirutti seenin dursaa mee oxidation number jechuun maal jechuu akka ta'e isin yaadachiisu kutaa 10tti barattanii ture waan ta'eedhaaf jechuudha. Oxidation number jechuun oxidation state is the number of electrons that an atom appears to have gained or lost when it is combined with other atoms. Oxidation number jechuun yookaan immoo oxidation state jechuu dandeenya. Oxidation number kanaatini the number of yookaan immoo hamma elektiroonii ofitti fudhatame yookaan immoo amma elektiroonii isaan baasan jechuudha. Atomoonni gaafa maal ta'an gaafa elementii biraa faana wal nyaatan when it is combined with other atoms jedha. Akkasii jechuudha oxidation number. Yookaan gaafa elementi biraa faana wal nyaatanii elektiroonii isaanii loss godhan yookaan immoo gaafa gain godhan jechuudha elektiroonii. Oxidation numbers could be integers including zero fractional numbers jedha. Oxidation number ni integer number ta'ee zero dabalachuu danda'a akkasuma immoo fractional number illee ta'uu ni danda'a jechuudha. Fakkeenyaatiif oxidation number negative ta'uu danda'a, positive ta'uu danda'a, zero ta'uu danda'a akkasuma immoo fractional number ta'uu danda'a jechuudha. Asirratti wanti isin beekuu qabdanii oxidation number ni yeroo baay'ee valence electron faana yeroo isaanitti wal qixa ta'an jira. Garuu immoo yeroo hunda wal qixadha jechuun immoo rakkisa. Kanaaf iyyuu ruulii 8 qaba akkaataa kamitti akka oxidation number assign goonu yookaan immoo akkaataa kamitti akka barbaannu jechuudha. So ruulii 8 sana laallu kitaaba keessa irra jiru kun kutaa 12dha. Kutaa 10tti almost barattaniitu waan ta'eedha. So iddoo kanatti maal jedha rules for assigning oxidation numbers jedha. Ruulii 8tu jira jechuudha. Ruulii kana 8 irratti hundoofnee tura oxidation number isaanii kan nuti murteessinu jechuudha. Maal ajjees oxidation number asitti nu barsiista injiru kitaaba irraa hojjetanii oxidation number kana asirratti yoo beektan malee boqonnaa kana guutummaan osatti hubachuun baay'ee rakkisaadha. Kanaafidha kanan iddoo kanatti fide jechuudha. So ruuliin ni jalqaba maal jedha the oxidation state of uncombined elements uncombined elements gaafa jedhu elementii biraa faana wal hin nyaanne jechuudha. Yookaan elementii tokko mataa ta'e yookaan immoo molecuulii mataa ta'e gaafa ta'u jechuudha. It's uncombined element jechuu dandeenya. It's zero dha jedha oxidation number warreen akkasii. This applies for polyatomic molecules SC8P4 jechuu dandeenya. Fakkeenyadha isaan kun jechuudha. And the large structures of carbon and the silicon each have an oxidation state of zero dha jechuudha. Fakkeenya oxidation state of SC8 barbaadu yoo ta'u nuun jedha jechuudha oxidation number isaa kun meeqadha zero dha jechuudha yookaan immoo oxidation state isaa jechuudha. Inni kan biraan fakkeenyaatiif calcium yoo ta'u nuun jedha akka kanaatti jechuudha. Chargii qabu homaan qabu elementi biraa faana wal nyaanne taanaan jechuudha that is oxidation number is zero dha. Inni kan biraan fakkeenyaaf hydrogen yoo ta'u nuun jedha hydrogen molecule that is oxidation number is zero dha jechuudha. Maaliif it is uncombined element dha waan ta'eef then oxidation state isaanii yookaan immoo oxidation number isaanii maal zero dha jechuudha. Ruulii tokko kun ruuliin lammaffaan maal the oxidation number of monoatomic ion kun immoo monoatomic ion dha is equal to the charge on the ion dha asirratti. Monoatomic ion jechuun elementiin tokko qofti gaafa ion qabaatu jechuudha. Elementii tokko qofti gaafa ion qabaatu. Fakkeenyaaf sodium ion otoo jenne jechuudha oxidation number isaa positive tokkodha. Positive tokko. Magnesium ion otoo jenne oxidation number isaa positive lama. Ion uumataa sarara jiru jechuudha iddoo kanatti. Inni kan biraan sulfur ion otoo jenne immoo negative 2 dha jechuudha. Asirratti monoatomic ion gaafa jedhu elementii tokko qofaadha lasiniif agaruu asirratti jechuudha. Elementii tokkorra ion wayii gaafa jiraatu oxidation number isaa ion sana faana wal qixaadha jechuudha. Yoo negative ta'e negative yoo positive ta'e positive. Garuu asirratti polyatomic ta'e fakkeenyaatiif phosphate ta'e jechuudha fakkeenyaatiif phosphate ta'e bifa kanaatiin jechuudha. Inni kun oxidation number isa kanatu chargii isaa wajjinitiin wal qixaadha yeroo yennu gaa inni kun seera mataa dandee qabaachuudha. Isa kanaatiif miti kun monoatomic ion gaafa ta'u qofaadha kun. Monoatomic ion gaafa ta'u qofaadha jechuudha. So gaafa monoatomic ta'e chargii mataa sarara jiru faana oxidation number isaa wal qixaata jechuudha. Inni kan biraan the oxidation number of oxygen in a compound is usually negative 2. Usually gaafa jedhu yeroo baay'ee negative lamadha. Yeroo baay'ee jechuudha. Garuu maal qaba keezii
qaba keezitti negaativa lamaan ta'an jechuudha. Except in the following cases jedha. Exceptions, the oxidation number of oxygen in peroxide is negative one. Oxidation number in kan oxygen negative tokkodha. Eenyu keetti peroxide keetti. Fakkeenyaaf sodium peroxide, hydrogen peroxide otoo jenne isaan kana keessatti oxidation number in kan oxygen meeqadha? Negative tokkodha. Negative tokko jechuudha. Inni kan biraan superoxide. Superoxide keetti immoo negative tokko lammaffaadha oxidation number. Fakkeenyaaf potassium superoxide. Inni kan biraan oxygen difluoride is positive to as keessatti immoo jechuudha. Example oxygen difluoride. Innaa jennu isaan kanarraatiin kana fe jechuudha. Isaan kanarraatiin kana fe la iddoo kanatti baay'ee isaan kana qofaa miti. Kun example tokko. Garuu peroxide gaafa jennu fakkeenyaaf sodium peroxide, hydrogen peroxide jechuudha. Superoxide gaafa nama potassium superoxide, sodium superoxide elementoota biraa fudhachuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraan oxygen difluoride jechuun ni danda'ama. Isaan kuni keessatti negative 1 over 2 fi 2 dha. Garuu isaan kanarraati alatti kana fe jechuudha. Yeroo kamiyyuu oxidation number of oxygen is what? Negative 2 dha jechuudha. Negative 2 dha. Seera isa kanas immoo qabachuu qabdu. Fakkeenyaatti inni ilaalla gara gaditti. Inni kan biraa ruulii lakkoofsa 4 maal jedha? The oxidation number of hydrogen in its entire compound is positive 1 dha. Oxidation number in kan eenyu? Kan hydrogen. Kan hydrogen. Compound keessatti isiniif agarra. Is positive 1. Inni kunis keezii qaba. Except in metal hydrides. Metal hydride irraatiin kana fe jechuudha. Fakkeenyaaf sodium hydride, calcium hydride and aluminum hydride where it is oxidation number is negative 1. Isaan kanarraatiin kana fe jechuudha. Oxidation number of hydrogen in any compound is what? Positive 1. Garuu maalirraatiin kana fe metal hydride irraatiin kana fe jechuudha. Isaan fakkeenyaaf immoo sodium hydride, calcium hydride, aluminum hydride. Fakkeenya biraa soo jiraate ni ta'a jechuudha. Inni kan biraa ruulii lakkoofsa 5. Ruulii lakkoofsa 5 kunis faayidaa mataa danda'e qaba. The sum of the oxidation number of all atoms in neutral compound is what? 0 dha jedha. Oxidation number in gaafa walitti da'amu jechuudha. Kan atemii hundaa neutral compound keessatti 0 ta'uu qaba. Neutral compound jechuun fakkeenyaatiif sulfuric acid otoo hin jedhee jechuudha. Sulfuric acid. Kun amma neutral compound dha. Neutral compound dha jechuudha. So oxidation number in asirra jiru kun hundi isaa walitti daamee meeqa ta'uu qaba? 0 ta'uu qaba jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf kan hydrogen positive tokkodha. Sababiinsa maal? Ruulii lakkoofsa 4 irratti walitti ilaalle ture. Ruulii lakkoofsa 4 irratti maal jedha? The oxidation number hydrogen in its entire compound is what? Positive 1 dha. Kanaafiyyuu asirratti positive except what nu jedha? Metal hydride. Kun immoo metal hydride miti. Inni kan biraan oksijiniin immoo ruulii lakkoofsa 2 irratti walitti ilaalle ture. Ruulii lakkoofsa 3 irratti jechuudha. Ruulii lakkoofsa 3 irratti maal jenna? The oxidation number of oxygen in any compound is what? Usually it is negative 2 except peroxide, superoxide and the oxygen difluoride. Kanaafiyyuu iddoo kanatti kuni meeqadha? Negative 2. Kan oksijiniidha kanan barreessan. Kanaafiyyuu kan salfarii kan ammoo hin beeknu asirratti x jechuu dandeenya fakkeenyaaf akkamitti akka barbaannu ilaaluudhaati. Sana booda isaan kun walitti daamanii meeqa ta'uu qabu? It is must be 0. Why? Because sulfuric acid is neutral compound jetite jechuudha. Kanaafiyyuu asirratti positive 2 iddoo kanatti positive tokko miti kun hydrogen immoo meeqa jira? 2 jira. Kanaafiyyuu positive 2 jechuudha. Ishee kanaatiin baay'isuun dirqama. Sana booda sulfuriin immoo x dhaan oxidation number isaa. Sana booda x kuni iddoo kanatti sulfuriin tokko qofa jira waan ta'eef plus x qofa ta'a jechuudha. Inni kan biraan iddoo kanatti oksijiniin meeqa qabanne oxidation number negative 2. Sana booda 4tu immoo jira waan ta'eef baay'isuu 4 negative 8. Qixxeetaa meeqa ta'a? 0 ta'a jechuudha. Walitti ida'ame hundi isaanii walitti ida'amanii maal ta'uu qabu? 0 ta'uu qabu jechuudha. Why? Because it is neutral compound. Sana booda 2 plus x minus 8 gaafa jennu 2 minus 8 that is negative 6. X minus 6 is equals to 0. X is equals to plus 6 dha jechuudha asirratti. So the oxidation number of sulfur meeqa jechuudha asirratti? Positive 6 jechuudha. Positive 6. Sana booda oxidation number hundi isaanii walitti daamanii maal ta'uu qaba? 0 ta'uu qaba. Eenyu keessatti neutral compound yoo ta'an jechuudha. Ruuliin ja'affaan inni polyatomic ion. Polyatomic ion keessatti immoo the sum of the oxidation numbers of the constituent atoms equals the charge on the ion dha inni kun immoo jechuudha. Charge ionicha irra jiru faana wal qixadhaa jedha summation isaa jechuudha. Inni paartii shanaffara no ruulii shanaffaratti walitti ilaalle neutral compound gaafatu. Inni kun immoo atomic polyatomic ion gaafatu. Fakkeenyaatiif sulfate ion toon jedhee jechuudha. Kun akka kanaatti miti sulfate ion gaafa barreeffamu. Sulfate ion kun egaa asirratti oxidationiin isheen kun jechuudha kan oxygen jechuu keenya miti kan walii galaasaati.
So asirratti egaa kuni oxidation asirra jiru walitti daamee meeqa ta'uu qaba? Positiifa negatiifa lama ta'uu qaba jechuudha. Kanaafiyyuu kan salfariin beeknu X dha jennee kan oxygen immoo negatiifa lama. Sana booda X plus asitti meeqadha kun? Oxygen afurtu jira, afur baay'isuu lama negatiifa saddeet jechuudha. Negatiifa saddeet qixxeeta negatiifa lama ta'a jechuudha. Maaliif asirratti oxidation achirra jiru walitti daamee meeqa ta'uu qabanneerra? Ayinii isarra jiru kanuma poolii atomic ayinii sana faana wal qixxaachuu qaban. Kanaafiyyuu asirratti kana otoo asitti furee x minus 8 is equals to negative 2 x is equals to negative 8 kana gafanchi dabarsu negative 2 plus 8 x is equals to what? Positive 6 dha jechuudha. Positive as funduratti positive jettanii barreessuun akka hin daganne dirqama keessan ta'a jechuudha. So bifa kanaatiin ruulii jaaffaa yoo ilaalle inni kan biraa ruulii lakkoofsa torba. Elements of group 1A yookaan immoo group Roman number 1A irra warra jedhanii have a positive 1 oxidation number and the group 2 N immoo maal qabu positive 2 oxidation status in all of their compounds jedha. Compound isaan hunda keessatti positive lama qabu warri group 2N warri group 1N immoo positive tokko qabu. Asirratti garuu ilaalaadha compound isaanii keessatti jedha malee atomii isaaniitu hin jedhudha. Compound isaanii keessatti fakkeenyaatiif sodium hydroxide otoo hin jedhee jechuudha. Sodium hydroxide. Sodium hydroxide kana keessatti it is compound dha waan ta'eef sodiumiin groupii meeqa fakkatti argama? Group 1A keessatti argama. Kanaafiyyuu oxidation number isaa positive 1 dha jechuudha. Positive 1 dha jechuudha. Bakka akkuma kanaatti kana irra darbuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraa ruulii lakkoofsa 8. In a compound the more electronegative element is assigned a negative oxidation number. Negative oxidation number and the less electronegative element is assigned as a positive oxidation number. Kuni yoo hin beeknu ta'e jechuudha. Amma fakkeenyaatiif lamaan isaa yoo hin beeknu ta'e compound way keessatti jechuudha. Isa tokkootiif negative isa tokkootiif immoo positive kenna jechuudha. Fakkeenyaaf nitric acid ta'uu fudhannee jechuudha. Nitric acid asirratti jechuudha. Kan asirratti kun lamaan tokkodha kun lamaan immoo iddoo tokkotti jira jennee yoo yaadne jechuudha. Asirratti hydrogeniinis electronegativity isaa maali lazy dha. Kanaaf iyyuu isaatiif positive oo kennine nitrate kanaatiif immoo jechuudha negative kennuu dandeenya jechuudha iddoo tokkotti. Iddoo kan akka kanaatti jechuudha. The less electronegative element is assigned as what? Less electronegative warri ta'e positive ta'u warri immoo the more electronegative ta'an immoo assigned as negative oxidation number dha jechuudha. Mee amma fakkeenyaatiin ilaallu. Assign oxidation number to all elements in this one jedha. Asirratti tokko tokko elements isaatiif maal barreessina jechuudha. Asirratti oxidation number isaa kan tu barreessinuudhaaf jechuudha. Elementi tokko tokko isaatiif. Kanaaf iyyuu isa jalqabaa kanarratti ilaala. Roman number 1 irratti jechuudha. Nitric acid. Nitric acid. Asirratti nitric acid kanarratti jechuudha. Kan hydrogenii ruulii lakkoofsa 4 fayyadamne jechuudha. Ruulii lakkoofsa 4 fayyadamne rule 4 maal jedha? Oxidation number of hydrogen is positive 1 in all of its compounds except what? Metal hydride irraatiin kana fayyada. Kanaaf iyyuu kun metal hydride miti. Kanaaf iyyuu the oxidation number of hydrogen is what? 1 dha jechuudha. Hydrogeniin oxidation number isaa positive 1 dha jechuudha. Inni kan biraan amma kan nitrogenii rule ittiin barbaannu nutti himamne. Inni kan biraan maaltu nutti himameera? Oxidation number of oxygen nutti himameera. Rule lakkoofsa meeqa irratti? Rule lakkoofsa 3 irratti. Rule lakkoofsa 3 irratti. Rule lakkoofsa 3 irratti maal jedha? Oxidation number of oxygen is it is negative to usually jedha. Maal irraatiin kan hafe superoxide peroxide dhaatiif difluoride oxygen difluoride irraatiin kan hafe jechuudha. Kun immoo superoxide miti oxygen difluoride miti akkasuma peroxide miti. Kanaaf iyyuu oxidation number of oxygen meeqa jechuudha? Negative 2 dha jechuudha. So it is negative 2. Sana booda kan nitrogeniin beeknu waan ta'eef jechuudha. Kan nitrogenii amma x irra keenya barbaadna jechuudha. Sana booda ruulii lakkoofsa 5ffaatiin immoo maal jenneerra? Ruulii lakkoofsa 5tiin ruulii lakkoofsa 5. Summationiin oxidation number elementi yookaan atomii tokko tokko gaafa walitti da'amu yoo neutral compound ta'e qixxeetaa meeqadha? 0 dha. Kun akkuma asirratti agartan kana neutral compound dha. Kanaaf iyyuu summation isaa 0 ta'uu qaba. Kana jechuun dhaadhaa asirratti oxygeniin hydrogeniin positive tokko nitrogen x irra keenya jechuudha. Hin beeknu gatii ta'e maaliif ruulii ittiin barbaadnu hin qabnu. Inni kan biraan oxygeniin immoo negative 2 dha jechuudha. Sana booda isaan kun walitti daamanii negative positive 0 kennuu qabu jechuudha. Kanaaf iyyuu 1 plus x inni kan biraan iddoo kanatti oxygeniin meeqadha? Oxidation number isaa negative 2. As keessa oxygen meeqa jira? 3tu jira. Kanaaf iyyuu isaatiin baay'isuu qabna jechuudha. Kanaaf iyyuu 3 baay'isuu negative 2 negative 6. Qixxeetaa maal ta'a? 0 ta'a jechuudha. Ruulii lakkoofsa 5tiin. Sana booda
asirratti kana gaafa wanti goonu kuni x 1 minus 6 gaafa jennu minus 5 dha theta 0 x is equals to plus 5 taati jechuudha plus 5 taati. So the oxidation number of a nitrogen is what? Positive 5 ta. Oxidation number of hydrogen is what? Positive 1. Oxidation number of oxygen is what? Negative 2 ta'ee jechuudha. Bakka xumurree jechuudha sana booda. Inni kan biraan lammaffaarra kan jiru immoo ilaalla Roman number 2. Asirratti maal jira? Chromium jira, oxygen jira. Asirratti jechuudha. Kuni ayeniidhaan nuun jedheera iddoo kanatti minus 2 nu kenneera. Kanaafiyyuu ruulii lakkoofsa ja'affaatiin pooliateemikii gaafa ta'an oxidation numberiin elementii tokko tokko walitti daa'imee maal ta'uu qaba? Qixxeeta ayenii achirra jiru sana wajjin itti wal qixxaachuu qaba. Kanaafiyyuu asirratti chromiumidhaan akka itti barbaannu hin beeknu nuti yookaan immoo ruulii hin qabnu. Kanaafiyyuu sarara maal goona x keenya jechuudha. Chromium asirra x keenya oxygen immoo 7 akkasitti jira jechuudha. Kun minus 2 iddoo kanatti charge mataa kan ayenii kan compound kanaati jechuudha walitti. So iddoo kanatti oxygen immoo ruulii lakkoofsa meeqaatti fayyadamne ruulii lakkoofsa 3 fayyadamne negaativa 2 akka inni ta'e beekna. Sana booda x'n kunii fi negaativni 2 kun walitti daa'imee ta'uu qaba. Negaativa 2 ta'uu qaba jechuudha. Kanaaf iddoo kanatti egaa chromium tokkoon ishii x idda qabaatte lamaan ishii meeqa qabaatte jechuudha. 2x taati jechuudha. Sana booda oxygen immoo tokkoon ishii negaativa 2 qabdi. Torban isaa meeqa qaba jechuudha. Negaativa 14. Qixxeetaa meeqa ta'a? Negaativa 2 ta'a jechuudha. Ruulii lakkoofsa ja'affaadhaatiin. Sana booda 2x is equals to kun gaafa achi darbu positive han ta'u negative 2 plus 14 2x is equals to positive 12 x is equals to positive 6 ta'a jechuudha. So the oxidation number of chromium in this compound is what? Positive 6. Inni kan biraan waan isin beekuu qabdanii elementii tokkodhaatiif oxidation numberiin isaa yeroo hunda akkasidha jechuun nu rakkisa. Yeroo tokko yeroo itti jijjiiramu jiraachuu danda'a. Yeroo tokko jechuudha. Isa warreen kanarraatiin kan hafe jechuudha. Amma warreen ruuliidhaatiin ilaalarraatiin kan hafe fakkeenyaaf chromium asitti positive achi arganne yeroo biraa immoo positive torba argachuu dandeenya. Compound biraa keessatti. Compound kana keessatti baga yeroo hundaa'u ja'adha. Positive ja'a. Garuu compound biraa keessatti positive torba argachuu dandeenya. Inni kun wanti isaa irratti hundaa'a jechuudha. Inni kan biraan sadaffaarra kan jiru walitti ilaalla. Sadaffaa. Sadi maal jedha? Magnesium kan jedhamu jira. Sana booda oxygen 4 akka kanaatti jira jechuudha. Sana booda gaas irratti kunis maalidha? It is polyatomic ioniidha. Ayinichi immoo meeqadha? Negaativa 1. Kanaafiyyuu oxidation numberiin isaan kanaa walitti daa'ame negaativa 1 ta'uu qaba jechuudha. Sana booda asirratti kuni ruulii lakkoofsa 3 fayyadamne kan oxygen meeqadha? Negaativa 2. Kan magnesium hin beeknu x jechuu dandeenya. Sana booda x plus jenneeti plus jennee iddoo kanatti oxygeniin tokkoon ishee negaativa 2 adda qabaatte afurtummoo jira waan ta'eef negaativa 8 ta'a jechuudha. Is equals to negative 1. Sana booda x minus 8 is equals to negative 1. X is equals to negative 1 plus 7. 8. Sorry. X is equals to positive 7 ta'a jechuudha. So the oxidation number of magnesium is what? It's positive 7 ta'a jechuudha. Positive 7 ta'a jechuudha. Kana bifa kanaatiin barreessuu ni dandeessu. Inni kan biraan Roomaan lakkoofsa 4 irra kan jiru walitti ilaalu. Oddoo kanatti kuni compoundidha, neutral compoundidha. Maaliif ayenii hin qabnu waan ta'eef jechuudha asirratti. Ayenii hin qabnu waan ta'eef. Sana booda ruulii lakkoofsa torbaffaa fayyadamni kaalshiyeemiin akka inni wanti ta'e beekna. Wanti isaa lama akka inni ta'e oxidation numberiin isaa jechuudha. Maaliitiif warri gruupii lammaffaa eera jiran jechuudha. Oxidation numberiin isaanii yeroo kamiyyuu meeqa dha? Positive 2 dha. In all cases. Kanaaf iddoo kanatti kaalshiyeemiin positive 2 dha jechuudha. Kanaaf iddoo kanatti toon barreesse kaalshiyeem kanatti jechuudha. Iddoo kanatti kuni positive 2. Inni kan biraan hydrogenii. Hydrogeniin immoo ishee kana keessatti hidhamtee phosphoric acid dha waan ta'eef jechuudha. So iddoo kanatti ruulii lakkoofsa 2 ruulii lakkoofsa 4 fayyadamne jechuudha. Akka inni positive tokko akka ta'e ni beekna jechuudha. Sababiin isaa maalifidha? Metal hydride miti waan ta'eef jechuudha inni kun. Inni kan biraan phosphorus hin beeknu ruuliitti hin argannu waan nutti hin himamneedha jechuudha. Sana booda oxygen immoo beekna negative 2 dha. Sana booda isaan kun walitti daamanii meeqa ta'uu qabu? 0 ta'uu qabu jechuudha. Gaafa walitti daanu garuu coefficient isaaniitiin walitti baay'isuun dirqama. Superscript isaanii jechuudha. Kanaaf yoo asirratti kaalshiyeemiin positive 2 dha. Sana booda hydrogeniin iddoo kanatti tokkoon shidda positive tokko qabaatte. As lamatu jira. Lamni isheen kunis immoo jechuudha. Isheen alaa kun hunda isaaniitti dhaabatti miti. Kanaaf iyyuu 2 baay'isu 2 4 baay'isu 1 positive 4 ta'a jechuudha. Kanaaf iyyuu positive 4. Inni kan biraan x. X'iin kun iddoo kanatti phosphorus as tokko bichaa jira. Garuu immoo alaa 2 qaba waan ta'eef plus 2x ta'a jechuudha.
Inni kan biraan oksijiin. Oksijiiniin asitti tokkoon ishii negaativa lama adda qabaatte as keessa afurtu jira alaan immoo lamatu jira walitti meeqa ta'a afur baay'isuu lama saddeet baay'isuu lama negaativa 16 ta'e jechuudha. Qixxeetaa meeqa ta'a zeeroo ta'a jechuudha. Zeeroo ta'a. Amma kan nuti barbaadaa jirru kan foosferesiidha. Maaliif bifa kanaatiin barbaanna ruulittiin barbaannu gara oliitti nutti hin himamne waan ta'eef jechuudha. Sana booda akkana gaafa walitti daanu kuniif kun ja'a taati ja'a ida'u 2x minus 16 is equals to 0 sana booda 6 minus 16 gaafa jennu meeqa taati negative 10 taati is equals to 0 2x is equals to 10 x is equals to positive 5 ta'a jechuudha. So the oxidation number of phosphorus is what positive 5 ta'a jechuudha. Kana bifa kanaatiin barbaaduu ni dandeessu jechuudha. Inni kan biraan gara mata duree keenya isa boqonnaa kana keessa jiru yookaan immoo kutaa 12 keessa jiru dabarruudha. Oxidation jedha. Oxidation termiin jedhamu kuni it is the term was originally defined in terms of adding of oxygen to a compound. Oxidation kan jennu kun jechuudha. Jalqabni isaa yookaan immoo originally defined kan inni ta'e oxygen compound wayitti gaafa dabaludha. Oxygen compound wayitti gaafa dabalu oxidation jennaan. Oxygen compound wayitti gaafa dabalu oxidation jedhama ture. However, nowadays it has a broader meaning that includes reaction involving not only oxygen. Amma garuu oxidation wanta jedhamu kun jechuudha. Isa meaning isa jalqaba yookaan immoo original ittiin defined ta'eera darbeetu jechuudha. Maal ta'e amma inni jalqaba maal ture oxidation jechuun oxygenii compound wayitti dabaluudha. Oxygenii qofatu itti dabalama ture jechuudha. Amma garuu oxidation gaafa jennu jechuudha. Oxygenii bichaa miti wanta biraas itti dabalamee oxidation kennuu danda'a jechuudha. Oxidation kennuu danda'a. Inni jalqaba naaroo ture yookaan immoo dhiphaa ture jechuudha. Iskoppiin jedhanii jiru bal'inni isaa jechuudha. Yookaan immoo wanta inni cover godhu oxygenii fi compoundiin biraa gaafa wal nyaatudha. Inni amma garuu definition inni amma jechuudha compoundiin biraa fi compoundii wayii yookaan immoo elementii biraa faana wal nyaatesi maal ta'uu danda'a oxidation ta'uu danda'a jechuudha. Isa durii irraa gad malee bal'ateera jechuudha. That includes reactions not involving not only oxygen. Oxygenii qofa kan hin taane jechuudha. Oxygenii qofa kan hin taane. Inni kan biraan asitti maal jedha? In this case, oxidation is a process in which an atom or element loses electron and therefore increases its oxidation number jedha. Oxidation number. Jalqaba irratti oxidation number jechuun maal jechuudha nekkaane ture. Jalqaba irratti jechuudha iddoo kanatti. Iddoo kanatti maal jennee ture? It is the number of electrons that an atom appears to have gained or lost jenneeti ture. When it is combined with other atoms genetic name oxidation number jechuudha. So isa keessatti oxidation kan jedhu kuni gaafa inni elementiin tokko kan atomiin tokko elektiroonii qabu loss gaafa godhudha jechuudha. Asirratti wanti isin beekuu qabdan oxidation numberidhaa fi oxidationiin garaagara. Oxidation number gaafa jennu yookaan immoo oxidation state gaafa jennu gaafa elementiin tokko compound biraa faana wal nyaate elementi isaa loss godhu yookaan immoo gaafa gain godhudha. Oxidation gaafa jennu garuu gaafa elementiin tokko compound tokko faana wal nyaate electroni loss godhu qofaadha. Therefore, its oxidation number is increased jechuudha. Increases its oxidation number. Fakkeenyaatiif iddoo kanatti isin ta'a agarsiisu. Soodiyemiin kuni jalqaba irratti neutrally ture. Sana booda elektiroonii tokko gaafa kennu jechuudha. Elektiroonii tokko gaafa kennu oxidation numberiin isaa maal ta'a? Positive 1 ta'a jechuudha. Plus 1 electron. Iddoo kanatti laala oxidation numberii kanaa meeqa ture? 0 ture. 0 irratti gara meeqatti guddate jechuudha? Amma gara positive tokkotti guddate jechuudha. So it is increases to oxidation numberii ta'e jechuudha. Oxidation numberiin isaa ni increase ta'e jechuudha. Inni kan biraan reduction wanta nuti immoo jira. Reduction. The term reduction was originally used to describe the production of metal from an ore. Jalqaba irratti yookaan immoo jalqaba irratti jechuudha. Definition reduction maal ture? Orii yookaan immoo oriinuma gaafa Oromootaati. Orii irraati meetaalii tokko gaafa extract goonu jechuudha. Yookaan immoo gaafa orii isaarraati meetaalii tokko gaafa produce goonu jechuudha. Fakkeenyaaf ayireenii gaafa orii isaarraati jechuudha. Gaafa nuti ayireenii oomishnu jechuudha. That is reduction jennaan ture. Amma garuu reductioniin kuni modified ta'edha. It has been modified through time to time include other reactions. Amma garuu meetaalii qofa hin taane jechuudha. Amma maal ta'edha? Yeroorraa yerootti modified ta'aa dhufeeti
reaction biraallee of keessatti qabateera jechuudha. Reaction biraallee of keessatti qabateera. So reduction kan jennu kun egaa amma akkamitti defined ta'e jechuudha. Irra deebi'ee it is the process reduction is a process in which an atom gains an electron and therefore decreases its oxidation number. Amma akkamitti defined ta'e jechuudha. Amma yeroo ammaa kana reduction jechuun processii atomiin tokko compound biraa faana wal nyaate electronii maal godhudha gain itti godhudha jechuudha. Gain yerna itti godhudha jechuudha. Sana booda oxidation number isaa maal ta'aadha? Decrease ta'a jedha. Decreases its oxidation number. Kuni definition isa ammaati jechuudha. Inni kuni definition isa jalqaba turedha. Originally used to describe the production of metal from an ore. Garuu amma akkamitti defined ta'eera? The reduction is a process in which an atom gains an electron therefore decreases its oxidation number jedhameeti defined ta'e jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaatiif chlorine otoo jenne fakkeenyaatiif chlorine otoo jenne jechuudha. Chloriniin jalqaba irratti its oxidation number isaa 0 ture. Asitti jechuudha. Plus 1 electron otoo goone otoo electron tokko fudhate jechuudha. Iddoo kanatti yookaan immoo iddoo kanatti molecule isaati. Otoo electron tokko fudhate jechuudha. Iddoo kanatti kuni maal kenna jechuudha. Asirratti chlorine ion dha jechuudha. Chlorine ion. Asitti ilaala oxidation number isaa meeqa ture? 0 ture. Asitti meeqa ta'e? Negative tokko. Kanaaf iyyuu maal ta'e? Decrease ta'a jedhama miti. 0 irratti gara negative tokkotti gadi bu'e jechuun decrease ta'e jechuudha. Oxidation number isaa decrease ta'e jechuudha. This is what we call reduction. Reduction. Kan tu jennu isa kana jechuudha. Asirratti maal jedha? Consider the following example jedha asirratti. Fakkeenyaaf oxidation number isaanii haa barreessinu mee asirratti. Kuni maadha? It is elementi tokko qofaadha miti uncombined elementidha. Kanaafiyyuu ruulii lakkoofsa tokkootiin oxidation number isaa meeqadha? 0 dha jechuudha. Inni kan biraan kun immoo hydrochloric acididha. Hydrogeniin ruulii lakkoofsa afur irratti compound kam keessatti iyyuu jedha madada oxidation number isaa positive tokkodha jedha except in metal hydrides. Kun immoo metal hydride miti. Kanaafiyyuu positive tokkodha jechuudha. Sana booda chlorine akkamitti akka barbaannu hin qabnu garuu immoo yoo asirra x keenye dhumarratti meeqa argana? Negative tokko argana jechuudha kan chlorine kan. Inni kan biraan magnesium chloride dha iddoo kanatti. Ruulii lakkoofsa torbaffaa irratti maal laallee ture? Ruulii lakkoofsa torbaffaa irratti garee lammaffaa keessa kan jiranii elementoonni meetaalii ta'an hundi isaanii maalidha? Oxidation number isaa positive lamadha. Kanaafiyyuu magnesium immoo positive lama qaba jechuudha. Maaliif? Gruupii lammaffaa keessatti argama waan ta'eef jechuudha. Inni kan biraan chlorine kanas immoo asirratti x keenye sana booda walitti daamanii 0 kennu. Inni hojjennu doon kun meeqa ta'a jechuudha? Itis negative 1 ta'a jechuudha. Negative 1. Sana booda hydrogen immoo asitti meeqadha? 0 dha jechuudha. 0 dha jechuudha. Amma galaalaa asirratti magnesiumiin kuni asitti 0 ture. Asitti immoo maal ta'e? Asitti immoo maal ta'e? Positive lama ta'e. Kanaafiyyuu maal ta'edha? Oxidation number isa increase ta'edha. That is oxidation inni jennu kanadha jechuudha. Oxidation. Oxidation jechuun maal jechuudha? It is a case is a process in which an atom or element loses an electron and therefore increases its oxidation number. Kanaafiyyuu asirratti oxidized ta'edha jechuudha magnesium. Maaliif? Electron lama loss godhe sana booda magnesium plus ta'e jechuudha. Inni kan biraan immoo asirratti ilaala. Hydrogenii kana asitti fudhadhaa. Asitti meeqa ture? Positive tokko ture. Asitti maal ta'e? 0 ta'e. Kanaafiyyuu asitti elektiroonii tokko ofitti consume godhe yookaan immoo ofitti erga fudhatee booda asitti maal ta'e jechuudha? 0 ta'e. Kanaafiyyuu oxidation number isaa maal ta'e? Ni hir'ise jechuudha. Positive tokkorraa gara 0tti. Kanaafiyyuu karaa biraatiin maal ta'e jechuudha? Kuni oxidation number isaa hir'iseera jechuudha. Kanaafiyyuu reductionidha jechuudha. Kun immoo yookaan immoo reduced ta'eera jechuudha. Inni kan biraan chlorine ta'uu fudhannee asitti. Chlorine asitti negative tokkodha. Asittis negative tokkodha. Jijjiirama hin qabu jechuudha. Inni oxidationis miti reductionis miti jechuudha. Oxidized hin taane reduced hin taane jechuudha. Asitti maal jedha? Isuma nama ibsee kana ibsa. In the above reaction magnesium metal is oxidized jedha. Magnesium metalin asirratti 0 ture. Positive lamatti darbe sana booda oxidized ta'eera. Hydrogen ions are reduced jedha. Iddoo kanatti immoo the chlorine ions are spectator ions jedha. Kana jechuun jijjiirama hin qabu jechuudha. Karaa reactantis karaa productis. Kanaafiyyuu reactionicha keessaa ta'u baasneeyyuu gatii hin qabu jechuudha. Salphaadhumatti. Note that the oxidation and the reduction reactions are always occur in pairs. Oxidation in jiraannan reduction in jira. Reduction in jiraannan oxidation in jira. They never occur in single yookaan immoo kophaa isaaniitti never occur ta'uu hin danda'an yookaan oxidation in bichaan yookaan oxidation in qofti jiraate reduction in jiraachuu dhiisuu hin danda'u yookaan immoo reduction in qofti jiraate oxidation in jiraachuu dhiisuu hin danda'u jechuudha. They occur always occur in pairs yookaan immoo lamaan isaanii wal faanadha jechuudha. Since oxidation and the reduction reactions cannot occur independently, never occur independently. Yookaan immoo kophaa kophaa tarumaayyuu jiraachuu hin danda'an. They are
Thus, they as a whole are called what? Redox reaction jennaan jechuudha isa kanaati. Redox reaction. Reduction and oxidation reaction jechuudha iddoo kanatti. Redox gaafa read gaafa jettu reduction dha. Ox gaafa immoo oxidation jechuudha. Redox reaction jennee waamna jechuudha. Salphaadhumatti. Reduction in jiraannan oxidation in jira. Oxidation in jiraannan immoo reduction in jira jechuudha. Inni kan biraani redox reaction jechuun reduction fi oxygen gaafa jiraatudha. Inni kan biraan non redox reaction wanta jedhamu jira. Non redox reaction. Non redox reaction kuni reduction is ta'e oxidation in jiru taanaani then that type of reaction are called non redox reaction jennaani jechuudha. Oxidation is in jiru, reduction is in jiru taana. Yookaan immoo akkasirratti chlorine ion jenne kana spectator ion dha taanaan jechuudha. Yeroo hundi isaaniiyyuu then they are called non redox reaction. Fakkeenyaatiif ilaallu iddoo kanatti sodium hydroxide plus hydrochloric acid toon jedhe. Fakkeenyaatiif kuni gaafa wal nyaatu jechuudha. Maalluu kenna kun beezidha kun immoo asididha. Gaafa wal nyaatu maalluu kenna sodium chloride plus wateridha kan inni kennu iddoo kanatti jechuudha. So asirratti oxidation number tokko isaanii too barreessine jechuudha. Kalarisni faa jijjiiruu asitti. Oxidation number tokko isaanii na barreessinu jijjiiraman qaban asirratti fakkeenyaaf ilaala. Sodium meeqadha? Positive 1. Sababiin isaa group 1 dha waan ta'eef. Kan oxygen meeqadha? Negative 2. Kan hydrogen meeqa? Positive 1. Ruulii 8 sana fayyadamne jechuudha. Inni kan biraan asitti hydrogen meeqa? Positive 1. Chlorine meeqa? Iddoo kanatti it is negative 1. Inni kan biraan iddoo kanatti sodium meeqadha? It is positive 1. Chlorine meeqadha? Negative 1. Water keessatti hydrogen meeqadha? It is negative positive 1. Oxygen negative 2. Negative 2. Sana booda oxidation number isaanii walitti madaala. Asitti ilaala sodium positive 1, asittis positive 1. Jijjiiramni jira hin jiru. So it is spectator ion. Inni kan biraan oxygen asitti negative 2, asittis meeqadha? Negative 2. Jira jijjiiramni hin jiru. Asitti hydrogen positive 1, asittis positive 1. Asittis ilaala positive 1. Garaagarummaa qaba hin qabu. Asitti lamadha, asis jira. Asitti akkamidha jechuu dandeessu. Asitti hydrogen tokkodha, asitti tokkodha. Asirraa meeqadha iddoo kanatti? Lama. Kanaafuu wal madaaleera. Kanaafuu there is no reduction, there is no oxidation. Kanaafuu maal jenna jechuudha isaan akkasitiin non redox reaction jenna jechuudha. Non redox reaction kun kan isaan occur ta'anii tokko eenyu keessattidha? Neutralization reaction. Neutralization reaction. Kana jechuun akkuma beezii fi asidii asirratti wal nyaachifne kana neutralize ta'aa miti jechuudha. Kanaafuu inni kun non redox reaction dha. Inni kan biraani double displacement reaction dha. Double displacement reaction. Isaan kunis maada yeroo hundaayyuu non redox reaction dha kan isaan nu kennan jechuudha. Double displacement jechuun kutaa 9tti haa ta'u kutaa 10tti almost barattaniittu. Isaan kun maada non redox reaction dha jechuudha kan isaan kennan. Mee amma isarratti dhaabanne activity kitaaba keessan irra jiru tokko hojjedhu. Activity kitaaba keessan irra jiru jechuudha. Asitti maal jedha? Which of the following reactions are redox reaction and explain answer for each case jedha. Isa kamtu redox reaction dha. So redox reaction dha taanaan egaa reduction hin jiraachuu qaba, oxidation hin jiraachuu qaba neera. Miti taanaan immoo hin jiru jechuudha. Redox miti jechuudha. Amma gaa asirratti ilaallu. Calcium ni uncombined atom dha waan ta'eef 0 dha iddoo kanatti. Inni kan biraan hydrogen asitti positive tokkodha, kun negative 2. Ruulii sana fayyadamne jechuudha. Ruulii 8 sana. Asitti calcium kun ruulii 7 fayyadamne positive 2, oxygen asitti negative 2 dha, hydrogen positive 1. Sana booda asitti hydrogen kun meeqadha? 0 dha. Amma laala asitti calcium 0 ture, asitti maal ta'eera? Positive 2 ta'eera. Hydrogen asitti 1 ture, asitti immoo maal ta'e? 0 ta'e. Kanaafuu kun itis redox reaction dha jechuudha. Redox reaction. Redox reaction. Why? Because there is oxidation and there is what? Reduction. Kana jechuun calcium is oxidized from 0 to what? Positive 2. And hydrogen is reduced from what? From positive 1 to 0. Oxygen asirratti spectator ion dha. Oxygen maala? Spectator ion dha. Sababiin isaa maaliifidha? Asittis negative 2, asittis negative 2 jijjiiraman qabu jechuudha. Inni kan biraan biirra kan jiru kanammoo ilaallu. Biirra kan jiru. Asitti sulfuric acid gaafa jennu hydrogen meeqadha? Positive 1. Sulfurin kun sila barbaanneerra waan ta'eef positive 6, oxygen negative 2. Asitti sodium hydroxide dha. Sodium positive 1, oxygen negative 2, hydrogen positive 1. Asitti immoo sodium sulfate jedha. Sodium sulfate irratti
Pozitiiva tokko ta'a kun. Ruulii lakkoofsa torba fayyadamne jechuudha. Kun immoo negaatiiva lamadha. Kan saalfarii akka kanaatti murteessuun waan hin danda'amne daatii fi solvi goonaa jechuudha. Gaafa solvi goonu pozitiiv 6 dha kan inni dhufu. Solvi gochuu dandeessu. Kana jechuun walitti daaman isaan kun 0 ta'uu qabu jechuudha. Inni kan biraan asitti weetarii keessatti kuni pozitiiva tokkodha. Kun immoo negaatiiva lamadha jechuudha. Sana booda gaafa ilaala haayidroojinii asitti pozitiiva tokko asittis meeqa pozitiiva tokko jijjiirama qaba hin qabu. Kanaafuu there is no reduction nor oxidation. Inni kan biraan saalfarii asitti pozitiiva 6 asittis meeqa pozitiiva 6 jijjiirama hin qabu innis. Inni kan biraan oksijiinii fudhadha. Negaatiiva lama asittis negaatiiva lama, asittis negaatiiva lama, asittis negaatiiva lama. Innis jijjiirama hin qabu. Inni kan biraan soodiyeemii fudhadha. Asitti pozitiiva tokko, asittis pozitiiva tokko jijjiirama qaba hin qabu. Kanaaf iyyuutis non-redox reaction dha jechuudha. Non-redox reaction. Non-redox reaction. Inni kan biraan sababiin isaa maal fidha? There is no reduction, there is no oxidation. All are spectator ion dha jechuudha. Inni kan biraan asitti ilaala. Silver nitrate dha iddoo kanatti. Silver nitratein kun it is positive 1 dha gaafa wanti ta'u jechuudha. Maaliif meetaalii dhagaati ta'e kanuma mataa isaa qabaata. Inni kan biraan asirratti oksijiniin kun it is negative 2 dha. Kan nitroojinii immoo hin beeknu walitti daane 0 ta'uu qaba jechuudha karaa biraati. Kana jechuun positive 1 plus x minus 6 is equals to 0. Kana jechuun positive 5 dha jechuudha iddoo kanatti positive 5. Inni kan biraan iddoo kanatti sodium chloride. Sodium chloride keessatti ilaala iddoo kanatti it is positive 1 qaba. Kun immoo negative 1 qaba. Asitti silveriin positive 1 qaba. Inni kan biraan negative 1 qaba. Inni kan biraan iddoo kanatti sodium positive 1 qaba. Nitroojiniin positive 5 dha. Kaalkuleet gochuu dandeessu. Iddoo kanatti kun immoo negative 2 dha jechuudha. Sana booda tokko isaanii tolaallee jechuudha jijjiirama hin qaban asirratti ilaala. Silver positive 1 asittis positive 1. There is no reduction, there is no oxidation. Inni kan biraan nitrogen. Nitrogen asitti positive 5 asittis positive 5. There is no reduction, there is no oxidation. Oxygenii fudhadha. Asitti ilaala negaatiiva lama kuni asittis negaatiiva lama. There is no reduction, there is no oxidation. Kanaaf iyyuu kunis maal jechuudha? Non-redox reaction dha jechuudha. Non-redox reaction. Yookaan immoo bifa salphaatiidhaan akkamitti gargar baasuu dandeessu kana sila maal jedheetan ture iddoo kanatti. Non-redox reaction warra ta'e neutralization reaction yoo ta'e inni kan biraa maal ta'e double displacement reaction yoo ta'e iddoo kanatti ilaala kuni sulfuric acid dha acid kun immoo maadha sodium hydroxide base dha base fi acidiin gaafa wal nyaatan maal wal godhu neutralize wal godhu kanaaf itti non-redox reaction dha jechuudha neutralization reaction. Inni kan biraa iddoo kanatti ilaala silver nitrate plus sodium chloride kuni asirratti neutralization miti garuma double displacement reaction dha. Sababiin isaa maal fedha asitti ilaala. Bakka wal bubbuusan malee wanta addaa wanti ta'e hin jiru jechuudha. Bakka wal jijjiiran. Silveriin kuni klooriin kan ofitti fudhate, soodiyeemiin kun immoo nitrate kan ofitti fudhate. Kanaaf double displacement dha. Double displacement is maal jedhama? It is non-redox reaction dha inneeti. Warti ilaalee ture jechuudha. Kana bifa kanaatiin deebisuu dandeessu. Inni kan biraan gaaffii lakkoofsa 2. Gaaffii lakkoofsa 2. Asirratti maal jedha? Use the given chemical equation to answer the following questions jedha. Use the given chemical equation to answer what? To answer the following questions. Asirratti maal jedhe kuni kennameera. Identify oxidized substance, reduced substance, oxidizing agent and reducing agent nun jedhe. Asirratti ilaala jalqaba irratti mee oxidation number isaanii irratti barreeffameera almost iddoo kanatti kuni magnesiumidha. Uncombined waan ta'eef 0 dha. Iddoo kanatti kuni iron ofirraatii qaba that is zinkidha. Zink ironidha. Kun immoo asitti maal ta'eera 0 ta'eera. So iddoo kanatti ilaala magnesiumiin kuni asitti 0 ture. Asitti maal ta'e positive lama ta'e. Kanaaf iyyuu maal ta'e jechuudha? It is oxidized ta'eera jechuudha. Oxidized substance is magnesium. What is the reduced substance dha asirratti? Iddoo kanatti ilaala kun zinc iron positive lama ture. Asitti maal ta'e 0 ta'e. Kanaaf iyyuu the oxidized atom is substance is what? Zinc iron dha jechuudha iddoo kanatti. Inni kan biraan oxidizing agent and reducing agent jedha. Kana kutaa 10tti akka barattanitti the substance that gives up an electron electronic kenne and causes reduction is called reducing agent dha. Yookaan immoo substancein electronic give up godhe yookaan immoo ofirraatii loss godhe jechuudha. Sana booda immoo reduction akka jiraatudha ta'e sababa yoo ta'e that is called reducing agent dha. Kanaaf iyyuu asirratti kan electronic isaa ofirraatii loss godhe yookaan kan kenne eenyudha magnesiumidha. Asitti maaliif positive ta'e waan ta'eef kanaaf that is the reducing agent dha jechuudha iddoo kanatti magnesium no sorry kana ton taane iddoo kanatti kuni magnesiumidha jechuudha. Kuni maal godhe reduced ta'e jechuudha reducing agent dha jechuudha. Kana jechuun
elektiroonii kenneeti reduction akka jiraatuuf sababa ta'e jechuudha. Iddoo kanatti immoo oxidizing agent jechuun immoo oxidizing agent jechuun immoo the substance that gains an electron and causes the oxidation is called an oxidizing agent. Kun immoo elektiroonii ofitti fudhatee akka oxidation jiraatuudhaatiif sababa kan ta'u maal jennaani oxidizing agent jennaan jechuudha. Inni immoo asirratti ilaalaa egaa zinc ayinii kana gaafa fudhannu jechuudha ilaala. Elektiroonii maal godhe ofitti fudhateeti iddoo kanatti maal ta'e zeerootti deebi'e miti oxidation number isaa. Kanaafiyyuu gatii elektiroonii fudhateedhaatiif oxidation akka inni jiraatu sababa ta'e jechuudha. Wanti biraa immoo akka inni wanti isaa akka inni loos godhu sababa ta'e jechuudha. Kanaafiyyuu iddoo kanatti kun immoo oxidizing agent immoo zinc ayiniidha jechuudha. Zinc ayiniidha jechuudha. Zinc ayiniidha jechuudha. Inni kun kana fakkaata jechuudha. Inni kan biraanii gaaffii lakkoofsa sadaffaarra kan jiru walitti ilaallu. Gaaffii lakkoofsa sadaffaarra kan jiru. Eerra kan jiru walitti ilaallu. Calculate the oxidation number of carbon in kana keessatti jechuudha kan nu kennam kan kaarbeen akka nuti barbaadu. So asirratti ilaalaa kun isa polyatomic ioniidha. Polyatomic ion. Polyatomic ion immoo gaafa ta'u ruulii lakkoofsa 6 fayyadamni oxidation number isaanii walitti daamee ta'uu qabaadha. 0 ta'uu qabaadha. Kanaafiyyuu isa barbaadnu irratti x barreessina. C2 oxygen 4 kan jedhu kana keessatti akka kanaatti gaafa jiraatu asirratti x barreessina. Sana booda oxidation number of oxygen immoo ruulii lakkoofsa 3 fayyadamne meeqadha? Negative 2dha. Maaliif yeroo hundaa'u negaativa lama eenyuraatiin kanaaf super oxide, peroxide fi oxygen difluoride irraatiin kanaaf. Kun immoo super oxide adda miti oxygen difluoride miti wanti miti. Kanaafiyyuu isaan kun walitti daamanii qixxeettamee ta'uu qabu negaativa 2 ta'uu qaba jechuudha. Kana jechuun 2x goona jechuudha. Iddoo kanatti kaarbeeniin tokkoon ishee x qabaatte as immoo 2 jira 2 times x 2x. Iddoo kanatti oxygen tokkoon ishee 2 qabaatte 4/2 negaativa 8 taate jechuudha. Qixxeeta negaativa 2 ta'a jechuudha. Sana booda 2x is equals to kun gaafa dar positive ta'a negative 2 plus 8 2x is equals to positive 6 x is equals to positive 3 taati jechuudha. Positive 3 sorry. Positive 3 ta'a jechuudha. Kan kaarbeenii meeqadha jechuudha? Positive 3. Biirra kan jiru moo ilaalu? Chromium kana keessatti jechuudha. Kan chromium barbaadinu jedha as keessatti. So isa kanas immoo ruulii sana fayyadamnee barbaadna jechuudha. Kana jechuun kan eenyu barbaade kan chromium isarra maal goone x keewwanna. Sana booda kan potassium barbaadudha. Potassium ruulii lakkoofsa yoon dogoggoruu baadhe ruulii lakkoofsa torbaffaarratti ruulii lakkoofsa torbaffaarratti kan gruupii waan warri ta'an hundi isaanii meeqa qaboodha? Pozitiiva tokko qaboodha. Compound isaanii hunda keessatti kanaaf pozitiiva tokko. Oxygen immoo meeqa qaba? Negaativa 2. Sana booda kun asirratti ilaala. It is neutral compound dha. Walitti daamanii meeqa ta'uu qabu jechuudha? 0 ta'uu qabu jechuudha. Kanaaf iyyuu asirratti potassium tokkoon ishii tokko dagabaatte lamaan ishii immoo 2 qabdi jechuudha. Sana booda plus x tokko qofaa jira waan ta'eef sana booda oxygen tokkoon ishii immoo asitti negaativa 2 dagabaatte arfan ishii immoo negaativa 8 qixxeeta 0. Sana booda x kun gaafa walitti daamu negaative 6 ta'a miti qixxeeta 0 x is equals to positive 6 dha jechuudha. Kan chromium positive 6 dha jechuudha. Oxidation number isaa inni kan biraan C irra kan jiru moo ilaallu. Iddoo kanatti jechuudha chloric hydrogen perchlorate kan jedhu kana jechuudha. Sana booda asirrattis immoo kan chlorine akka nuti barbaannudha. Asirratti egaa kun positive 1dha. Kun x dha jenna jechuudha. Isa barbaannu sana kun immoo negative 2dha. Ruulii 8 sana fayyadamne jechuudha. Sana booda asirratti kun neutral compound waan ta'eef walitti naadamu 0 ta'a jechuudha. So 1 plus x iddoo kanatti oxygen 4tu jira. Negative 8 qixxeeta 0 ta'a jechuudha. Sana booda x minus 7 ta'uu kun gaafa jedhamu. Isheen kun jechuudha. So is equals to this 0. X is equals to positive 7 ta'e jechuudha. Amma gadaadha iddoo kanatti kan kiloorinii meeqa ta'e jechuudha? Positive 7 ta'e jechuudha. Na yeroo hunda valence electron isaanii faana waliin qixxaatu isiniin jedhan ture. Yeroo baay'ee valence electron isaanii faana walaa qixxaatu iyyuu malee garuu yeroo hunda miti isiniin jedhan ture. Kanaaf iddoo kanatti kilooriniin kun positive 7 qaba jechuudha. Positive 7 qaba jechuudha iddoo kanatti. Kun tokkodha. Kun immoo x dha. Kun immoo negative 8 ta'a. Sana booda gaafa kaalkuleet goonu positive 7 qaba jechuudha. Kun kana fakkaata viidiyoo keenya itti aanu irratti paartii lammaffaa irratti balancing oxidation reduction balancing oxidation reduction or redox reaction kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Balancing redox reaction isaanis seera lamatu jira. Seera lamaan sana viidiyoo itti aanu irratti waliin ilaalla. Inni tokko maal the change in oxidation number method inni kan biraan immoo half reaction method kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Hagasittiyyuu nagaa ta'a galatooma YouTube channel keenyaaf warri haaraa taatanii subscribe godhaan isiniin jedha. Warreen immoo viidiyoon keenya isinitti tole irraati barachaa jirtan immoo jechuudha. Namoota hiriyoota keessaniitiif namoota jaallattaniidhaatiif share gochuudhaatiin isaan biraan ga'aan isiniin jedha. Galatooma nagaatti.